Harka fuunee akkan jirtu hordoftoonni jiruu maltiimiidiyaa marti keessan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha har'a immoo dhimma gammachiisaa tokko oduu gaarii tokko kan gara keessan dhufe baay'ina ijoollee jira galata goostaati. Innis maali yoo jettanii yuutuubii jiruu maltiimiidiyaa kana irratti hojiiwwan muraasa qabannee dhiyaachaa akka turre yaadattu jedhee yaada baay'een keessanis beektuun hordofaa jirtu waan ta'eef hojii kana hojjetaa turre gatiitti argannee yoo qabaate ufannee osoo hin taane akkasumatti hojjetaa turre. Amma garuu isin nu deeggartanii yaada isin nu laattanii akkasumas illee subscribe nu gootanii like nu gootanii hojiiwwan keenya kana sababa nu jajjabeessisanii fi amma subscribing keenya gara 4,000tti deemeera forgaleera guyyaa irraa kana jechuudha. Akkasumas illee viewun keenyas fiilmiin kanaan dura gadhiine fiilmii tokko achirratti baay'een keessa ilaaltanii baay'een keessan jaallattanii baay'een keessa yaada nuu kennaa turtanii namoonni gariin immoo akka nuyi lammaffaa isaallee kutaa lammaffaa isaallee akka nu hojjennu nu gorsaa turtanii kanaaf baay'ee jaallatameera fiilmiin suni amma yeroo kanaa jechuudha guyyaa irraa kana 50,000 ilaalamee jira kanuma galatoomaa isiniin jennaa sumaanii. Inni kan biraan hin minnuu fi kanaan dura hojiiwwan akkasii hojjetaa turre hojiiwwan kanatti gatii tokkollee argannee miti amma garuu yuutuubiin keenya monetaayizii nuu ta'ee jira jechuudha. Monetaayizii nuu ta'e jechuun kana booda hojiiwwan dhiyaatan irraa qarshii muraasa hin arganne jechuudha. Kuni maaliif nutti immoo barbaachise kan jedhuu fi sababni isaas utuu isin hin jiraanne sadarkaa kanarra hin geenyu utuu isin hin jiraanne subscribing keenya sagalan gala ture garuu tumsa isin nu gootanii isin galateeffachuu sababa nu barbaachiseefini gara miidiyaa kanaa dhufe. So kanaafi kana boodatti hojiiwwan baay'ee akkasiin nurraa eegdan abdii guddaan qaba. Hojiiwwan kana caalanii hojiiwwan Oromoo ibsu hojiiwwan hojii gaarii ta'an isin bashannansiisu isin barsiisu hojiiwwan baay'ee qabannee isinii dhiyaanne jechuudha. Guyyichi gaafa jimaata akka jechuun guyyaa gaafa 28 ji'a 2/2017 ture. Kanaan dura guutuun keenya garuu sadarkaa sababa chaanaalistiriin guuttannee fi yuutuubiin xiqqoo chaanaalistirii keenya akka guuttannuuf tureera kanaaf jecha malee wacha wariin keenya guutuu subscribing guutuunis tureera garuu gaafa jimaataa akka inni banamee jiru argee kanaan booda sanbata duraa ganama jechuudha. Appilaayin godhee wantoota tokko guutee appilaayi gochuun qofa irratti sadii nuu fida sadii nuu fida isaan keessaa inni jalqabaan seera yuutuubii fudhachuudha. Inni lammaffaa immoo Google AdSense keenya walitti hidhuudha akkasumas maqaa keenya guunnee wantoota irraa barbaachisan lakkoofsa saanduqa poostaa fa'aatti guutuudha. Inni sadaffaan immoo yuutuubiin keenya kan inni yuutuubii keenya ilaalee viidiyoon yuutuubii keenya irratti gadhiifne ilaalee kan inni yaada nuuf kennuudha jechuudha. So kanaafi gaafa jimaata sana argee gaafa sanbata duraa 29 ji'a 2/2017 sana appilaayin godhee jechuudha. Appilaayi argan godhee booddee galgala jimaata sana sanbata sana gaafa akka godhu sanbata guddaa waaree booda raayitii naatee jechuudha. Inni jalqaba raayitii jalqaba gaafa godhan raayitaa inni lammaffaan guyyaa tokko olee raayitii naatee inni kan biraan sadaffaarra kan jiru yuutuubiin immoo viidiyoo keenya gamaggamee viidiyoo inni maxxansaa jiru kuni seera yuutuubii hin cabsamoo hin cabsu kan jedhu erga adda baaseen booda kan nu deebisuudha. Amma ji'a tokko turuu danda'a garuu anaa fi guyyaa lama booda facaasa yookiin kibxata guyyaa gaafa 3 ji'a sadaffaa bara 2017 jechuudha. Nu deebisee jechuudha raayitii naa godhee ganama isan irraa ka'u congratulation jedhee karaa emailii kootis akkasumas illee yuutuubii koo irra gashee jira jechuudha. Kanaan booda viidiyoo kee irraa beeksisa irratti hidhama beeksisa irratti hidhachuu dandeessa yuutuub paartinarii ta'uu dandeessa naan jedhee kanaaf gammachuu koo kana akkasiin qooddattanii akkasumas illee akkasiin hojii baay'ee nurraa eegdanii isinitti muufan gara keessan dhufee kanaafiyyuu guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa. Kana caalaa immoo akkasiin waan guddaa nurraa eegdan abdii guddaan qaba akkasumas isin illee like gochuudhaan subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isinin jedhaa baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa horaa bulaa.